Ashamaa harka fuunee kabajamtootaaf jaalatamtoota maatii Aliyyee akkam jirtan akkam yoo kana geessanii galanni waaqeffaatu na bira hunduu bareeda jirtu jirra siniin jecha namoonni chaayinaala kana faala taatan laayik sheer sabiskiraayib gochuu hin dagatinaayi guyyaa har'aa kana akkaataa itti kadhaa baqsan isinitti agarsiisna warri beektanii kan hin beekne immoo akka warraa baratan abdii qabna jechuudha. Egaa jalqaba irratti dhadhaan osoo hin baqsaminiin dura ibiddarra gochuun barbaachisaadha jechuudha. Egaa ibiddarra goonee haala kanaan baqsineen booda guyyaa lamaaf firiijii keessa goona. Namoonni tokko bishaan itti dabalan bishaan itti dabaluun barbaanne ofii isaatiiyyuu bishaan qulqulluu hin taane hin baasa jechuudha of keessaa. Egaa akkatti baqsinee lafa gooneti bishaan qulqulluu ta'e hin taane of keessaa hin baasa jechuudha. Akkasumas immoo wantoota garaagaraa gugurraacha of keessaa qaba waan ta'eef isaan jalatti hambisee dhadhaan immoo gubbaarratti ba'a. Kanaafiyyuu haala kanaan hin baqsinaa jechuudha. Jalqaba osoo hin baqsiniin dura garuu guyyaa tokko yookaan immoo guyyaa lama firiijii keessa taa'uu qaba jechuudha. Haala kanaan egaa uwwisneen booda osoo sirriitti hin bilcheessin irraa baasuu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf kan koo keessatti hafe xiqqoo hundi isaayyuu hin ho'ine jechuudha. Akkuma argitan kana xiqqoo hin hafaa. Yennaa kun hidhumu ani irraa baasee lafa godheen firiijii keessa godheen guyyaa lama teechisee bishaan keessaa baasee deebisee too baqsaa jechuudha. Kanaaf agadhuma viidiyoo keenyatti nu waliin turan affeerraa keenya. Ishii akkuma argitan kana kinoo xumuree jira jechuudha. Xiqqoo kinoo hin hafa jechuudha. Inni kun nu barbaachisu kinoo isa kana orfaan gubbaarra kun nu barbaachisu. Booda firiijii keessa goonee yoo baasne isa kana jalatti hambisa jechuudha. Jalatti ofii isaatiin dhufee dhadhaan gubbaarratti ba'a jechuudha. Kanaafiyyuu haala kanaan qopheessuu ni dandeenya jechuudha. Amma dhume natti fakkaata. Xumurateera natti fakkaata. Inna isa qofaa miti akkasuma wanti gugurraacha illee hin qaba waan ta'eef isaan kana jalatti hambisa. Ho'isnee yoo lafa goone jechuudha. Firiijii yoo hin qabaanne rakkoo hin qabu bishaan qorraa keessa gochuun ni danda'ama jechuudha. Inni kun amma nu barbaachisu. Isa kana akkuma argitan kana jechuudha. Dhadhaan gosa meeqa jira? Gosa baay'eedha miti. Kanaafuu xumurree jirra amma irraa baasneet. Yennaa qorru firiijii keessa goona. Guyyaa tokko illee teessisuu hin dandeenya akkasuma lamallee sanii olillee teessisuu hin danda'ama rakkoo hin qabu. Bishaan gaafa jalatti nu hafu bishaan san keessaa dhimbiibuuf jecha nu barbaachise malee waan biraatiif miti. Ani yeroo akkam beekutti dhadhaan simbiloo noormaalii akkasumatti baqsama tureeyyuu amma garuu hafeeraa jedhan wanti akkasii odeeffannoo tokko yennaa dhageenyu hafee jira jedhu. Dhadhaanii qoshashaa adda addaa waan qabuuf isa sanirraa dhiquuf jecha akkana gochuun barbaachisee waan jedhan dhageenye. Kanaaf dhugama immoo saniin dura yaaleen tureyyuu wanti keessaa bahee jira jechuudha. Akka bishaanii wanti garaagaraa gugurraachoo keessaa bahee jira jechuudha dhugaadha. Kanaaf inni kun immoo dhadhaa kiiloo baay'ee waan ta'eefiyyuu haala saniin baqsuun barbaadetan isinitti agarsiise. Kanaaf xumurree jirra kinoo amma irraa baasnee lafa goonee eega qorreen booda gara firiijii seessisnee boru ganama laallaa jechuudha. Turtii gaarii. Waaw. Andanyaa
Inni kun egaa ቅቤው በጣም ደስ ይላል ማለት ከለሩ ራሱ በጣም ነው የሚያምረው። የጅማ ቅቤ ነው ለዛ ነው ከለሩ ራሱ ጠጅ ይመስላል። እውነት አያምርም እንዴ? በጣም ነው የሚያምረው። akkam bultan akkam yoo kana keessan galanni waaqeffatee na bira hunduu bareeda. Viidiyoo akkana waraabaa yeroo nan dagadhee qidhadhaa keessa kan ba'e kaleessa jechuudha. Wanni keessa firiijii keessa godhee kana jechuudha. Isa kana hin mul'ata miti. Isa kana jechuudha. Innaa haala kanaan jechuudha. haala kanaan gadiyoo wanni jettan ofiisaatiifuu bishaaniin mul'ata keessa jechuudha. Kanas isa kana irraa xaraguun barbaachisaadha. baay'ee nama ajaa'iba. Nuyi haala kanaan hin beeku ture viidiyoo ilaalitan malee akkasuma immoo akka dhadhaa normaali akkasumatti hin baksa ture garuu icciitii baay'ee qaba jechuudha. Kaameraa maanis rakkate garuu baay'ee nama ajaa'iba jechuudha. yoo inni hidhanii dhugaa yoo ilaalan jechuudha. argitan miti inni kun yoo keessa baay'ee gaariidha. dhadhaanis baay'ee mi'aawaa. Viidiyoo tokko irratti akkana arge jalqaba bishaan itti wanni jedhanii as keessaa bishaan dhumateera. Garuu bishaan itti nagnee yoo firiijii keessa goone bishaan nu jalaa dhadhaan akkasuma osoo hin ta'in akkasumatti yoo lafa keenya uwwisnee ofiisaatiifuu bishaan baasa. Innaa xumurateera jechuudha. Fakkaata kinoo baay'ee bareeda dhugaa. እሺ kabajamtootaaf jaalatamtoota maatii alliyyee sanan booda egaa dhadhaa firiijii keessaa baasnee haala kanaan qulqullaa'uu isaa ilaallee qimamii qopheeffannee jechuudha. Qimamiin inni dura ni akoofna. Inni dura akkuma argaa jirtan kana kororimaadha jechuudha. Kororimaadha akkuma dhadhaan keessan baay'ee ta'een yookaan immoo xiqqoo ta'een kororimaa keessanii akooftanii jechuudha. Hundumaa hin akooftanii kan hin akaamne garuu kosorota qofa haala kanaan sirriitti sukkuumamuu qaba jechuudha. Wanni isaa akka ba'uuf fireen isaa keessaa akka ba'uuf sukkuumamuu qaba jechuudha. Xumurree jirra. Akkuma viidiyoo irratti argitan kana qimamiin gurraacha, qimamii adii akkasuma immoo inni kun kosorota waan ta'eef kosoroonni nakaamu. Isa kan hundumaa akoofnee gaakofneen booda hin daaknaa jechuudha. Maashiniin waan jiraanne mooyyetti daakna. Yoo daakna sirriitti bulleessuu hin qabsaamne isaa dhadhaa kana jireenya nama ta'eedha waan ta'eef biyyaa hin qabsatutti. Kanaaf haala kana suuta jenna. Egaa kororimaa itti naqanna kororimaa irraan immoo kosorota itti naqanna jechuudha. Haala kanaan harka keenyan kosoronni hin daafa'anii wanni jechuu hin nakaamu. Haala kanaan harka keenya sukkuumnee itti naqanna jechuudha. Akkuma viidiyoo irratti ilaalaa jirtan naqanna jechuudha.
inni kun immoo abishiidha jechuudha. Abishii waan hadhaafuu abishii xiqqoodha nu barbaachisa. Irdii dhumarra kalariidhaaf irdiin haala kanaan jechuudha. Haala kanaan qimamni keenya hunda itti naqannee xumurree irraa bilchaachaa jira jechuudha. Dhadhaan gaafa bilchaachuu isaa nu beeksisu orofaa isaa gubbaarra kana xumurata. Innaa orofaa isaa xumuratu xumurree irra jechuudha. Kanaaf xumurree irra nuti innaa xumurree kana fakkaata. Mi'a keenya kalariin isaa fakkaata jechuudha. Baay'ee yeeloo ta'uu hin qabu jechuudha. Kanaaf haala kanaan yoo baqsine gaariidha jechuudha. Dhadhaanitti naqannaa jechuudha. Egaa mi'a keenya qopheeffanneen booda xiqqoo teessisnee egaa dhadhaan qorreen booda itti naqannaa jechuudha. Meeshaa qopheeffannetti yoo isinii danda'ame meeshaa sirriitti uluun barbaachisaadha jechuudha. Ejersaan ani ulee qopheeffadhee dhiqeetan teechise waan ta'eef iyyuu isin immoo sirriitti uluun barbaachisaadha jechuudha. Haala kanaan itti naqanna jechuudha. Yoo qorruu baate rakkisaadha garuu qorruu qaba jechuudha. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatii Aliyyee kan taatan marti keessanuu viidiyoo biraatiin dhagaa walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Guyyaa irraa kana haala dhadhaa itti baqsan qabannee dhiyeennee jirraa. Yoo isinitti tole sheer gochuu hin dagatinaa. Galatoomaa isiniin jenna. Turtii gaarii. Baay'ee.